Akkam jirtu daawwattootaaf jaallattoota chaanaalii Yaadaa. Torban darbe kutaa sadaffaa ilaalcha mootaa jedhu isiniif dhiyeesseen ture. Qophii koo harraa keessatti immoo kutaa afuraffaa ilaalcha mootaa jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Amma xumura qophii kootti ana waliin turaa kanan jedhu an Abboomaa Geetaachooti. Akkasumas subscribe gochuun maamila chaanaalii kootii akka taatan gamanumaan isin afeera. Dabalees yaada qabdan hundumaa karaa saanduqa yaadaa naaf barreessaa. Yeroo gaarii, galatoomaa. Namichatu osoo gabaadhaa galuu harreen isaa boolla keessa jalaa buute. Namichis baay'ee na'e, akkasumas gadda cimaa keessa gale. Humna qabu hundumaan achi keessaa baasuuf yaalus hin milkoofneef. Namichis gara itti goru dhabee dhiisee yoo deemeef beelaan guyyaa baay'ee jalaa dhiphatee waan du'uuf ammuma awwaalee dhiphina isaa irraa oolchuun qaba jedhee yaade. Atattamaanis achi keessaa isa baasuuf mala fayyadamuu murteesse. Kana booda boollicha biyyoo qotuun guutuu jalqabe. Harreenis yeroo namichi biyyoo dugda isaa irratti dhangalaasu biyyoo sana dugda isaa irraa dhangalaasee irra dhaabbate. Yeroo namichi biyyoo irratti dabalu ofirraa dhangalaasuun irra dhaabbachuu ittuma fufe. Ammas sa'a muraasa booda biyyoon boollicha keessa guute harreenis salphaatti boolla keessaa ba'ee manatti galee jedhama. Nutis jireenya keenya keessatti akkasuma rakkinni yeroo nu mudatu rakkoo nu mudateef harka kennuu dhiifne yoo ofirraa dhangalaafne irra dhaabbanne rakkoo malatti mo'annu irratti yoo xiyyeeffanne rakkoo nu mudatu kamuu injifachuu ni dandeenya. Dabalees al tokko rakkinni nutti baay'atee karaa waan hin jirre yoo nutti fakkaatellee dhugaan jiru garuu kanarraa addadha. Yoo jabaannee hojjenne harka kennuu dhiifneef wanti furmaata hin qabne tokkoyyuu hin jiru. Kana gochuu kan dandeenyu immoo boolla keessatti kufnee jirru keessa teenyee abdii osoo hin kutatiin gara fuula duraatti ilaaluu yoo dandeenye qofadha. Ganni darbee bonni akkuma dhufu, dukkannis darbee hifnis akka dhufu, beela boodas quufni akka jiru, dadhabbii boodas milkaa'inni akka jiru beekuun baay'ee nu barbaachisa. Guyyaa tokko barsiisaa tokkotu barattoota isaan tapha tokko taphanna jedhe. Bor gaafa gara mana barnootaa dhuftan hundi keessan dinnicha fiddanii dhuftu. Dinnicha fiddanii dhuftan immoo baay'ina nama jibbitaniin ta'uu qaba. Akkasumas tokko isaa maqaa nama jibbitaniin moggaastu jedhe. Barattoonnis boromtaasaa dinnicha fidanii dhufan. Barattoonni tokko dinnicha 2, kaan immoo dinnicha 3, kaan 4, kaan 5 fi isaa ol qabatanii dhufan. Barsiisaanis akkas jedhe. Dinnicha fiddanii dhuftan kana torban tokkoof bakka deemtan hundumaatti qabattanii adeemtu jedhe. Guyyaa muraasa booda barattoonni gumgumuu eegalan. Dinnichi tortoruun fooliin isaa taa'uuf ijaajjuu isaan dhorke. Maal kana qofa barattoonni dinnicha 5 isaa ol qabatan ulfaatinni isaa harka isaan adooche. Akkuma ta'e ta'anii torbanicha xumuran. Barattoonnis ba'aan isaanirraa bu'uuf waan jedhuuf baay'ee gammadan. Barsiisichis barattoota isaan akkam ture dinnicha baatanii torban tokko turuun jedhee gaafate. Barattoonnis akkas jechuun deebisaniif, foolii isaa jettamoo ulfaatina isaa hedduu nu nuffisiise kana baatanii torban tokko naanna'uun jechuun dabareen utuu hin hambisiin komee isaanii dhiyeessan. Barsiisichis sirriitti erga dhaggeeffatee booda akkas jechuun hiikaa taphichaa itti hime. Onnee keessan keessatti jibba baattanii yoo jiraattan kan ta'uu danda'u kanuma. Waan bu'aan qabneen onnee keessan hin xureessinaa. Jibbi isin keessa waan jiraatuuf bakka deemtan hundumaatti isin biraa hin hafu. Isin waliin bara jireenya keessan guutuu jiraata.
argitanii dinnicha tortore baattanii torban tokkoof jiraachuu eegganuuf fixanii jibba onnee keessatti baattanii jiraachuun ammam akka ulfaatu yaada. Kanaaf jibba onnee keessan keessaa baasa. Nama sammiidhe hundumaa yoo dhiifamaan darbitan sammuu qulqulluun yaada qulqulluun jireenya mo'ataa akka jiraattan hin shakkina jedhee jedhama.